Welcome back. Baganagaan deebitan, baganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa hordoftoota podcastii Ilma Hormaa akkam ooltan, akkam bultan, akkam jirtu, nagaadhaa, jajjabaattu, maaliif jirtu? Egaa sagantaalee yeroodhaan sajjallee isinii dabarsaa jirru kana hordoftaa jirtan kan jedhuun abdiin qaba. Hordofuu qofaa miti waltajjii kana gubbaattis miseensa taatanii maamilummaadhaan hordofaa jirtanii namoonni kaanis waan asirratti yeroodhaan tattaaffii goonee isinii dhiyeessaa jiru akka caqasan itti daddabarsaa jirtan kan jedhuga abdiin qaba. Warri maamilan taane ta'a, warri waan amma duraa walitti qocnee isinii daddabarsine kan hin caqasnes hin daawwanne jalan deemne yoo jiraatan egaa barbaadaati ilaala. Hadda akkuma mata dureen himtutti Itoophiyaan akka Singaappoor guddatte anaa miti ka jedhe warra siyaasaa aangoorra jiru warra baraate baala gizeet akkas jedhe. Egaa wanti isaan jedhan sun dhugoomfamuu danda'amu hin danda'amu sana gara maayii irratti arguuf jiraattanii takka immoo ofii murtii sana dhaqqabuu dandeessan kan jedhuun abdii qaba. Angaruu Singaappoor maal isiin eessaa kaate maaltu sadarkaa hadda isiin geesse kana dhaqqabsiise kan jedhan qabxiilee garaagaraa sanirraa dubbachuun barbaada. Egaa kanaaf jalqabarraa kaasaati tuneeffatinaa waliin turaa. Singaappoor kan bara 1998 gaafammaa Asian Financial Crisis jedhamu sanan oduu sii dhaga'e. Anuma oduu barbaada waa'ee maaltu rakkoo naannoo sanaa uume maddisii maalinni kan jettu beekuudhumaaf anaawaa qoqqotu keessa waa'ee warra Thailand, waa'ee warra Kooriyaa fi Mahathir Mohammed eessaa dhufantu man jajjadhu. Isiin kun balaa sanarraa warra akka malee soo miidhamin hafan irraa tokko turte. Kanaaf egaa akkamiin ka jedhu oduu sii guuruu jalqabe. Singaappoor biyyas miti. Biyyas miti kan inaan jedhe akka biyyoota garaagaraa ganna bardhibbee hedduu booda hawaasni walloleessi walirraa fuudheessi walirraa maarree jedhee guddattee miti. Lafa warri Awurooppaa kun markabatti buufatuu fi tolchanii erguma namni faranjii dhaqee bakka sana qubate waggaadhuma 200 warra Ingilizii qubate naannoo sana bara sana warri faranjii kun maqaa kaampaaniitiin jalqaba bobba'aa turte. Naaf fakkaata warri Hoolaandaa kun Dutch East India Company jedhanii Indoneeshiyaa sana qabatanii turan. Isaanii wal dorgomuu naaf fakkaata Ingiliziis dhaqxeeti British East India Company faa qaqqabatanii naannoo sana gaa Maaleeshiyaa kana faa qabatan. Akkuma kunoo kaartaa kana irratti argitan Singaappoor waan xiqqoo wayii takka yoo lafa si ilaalle shaggarirraa hammuma xiqqoo tokko jirti waan bicuu wayiiti. Gaafamma qaallichi Ingilizii waan ofii qabatee achi dhaqu namni 1,000 hin guutu jedhanii booddee keessa gaa waan naannoo sana oomishamu dalagduu barbaadanii warruma Chaayinaa bakka garaagaraa jiraattuu fi warra Hindii keessaa biyya Hindii yeroo sana saawuzii ka turte booda Sri Lankaa warra taate isaanirraa uummata Taamil kana kuulii arrabaaf osoo hin taane warruma dalagatu fidaa turani. Egaa warra sanaan guutamte. Gaafa amma lola addunyaa lammaffaa sana Jaappaanis dhuftee qabattee turte. Durii sana warri Mongooliyaas ilmee Gingis Kahaan Kublaa Kahaanis karaa sana gabbarsiisaa ture jedhan. Egaa sun waan fagoodha. Kanaaf irra guddaa kan isin beekamtu jidduu lafa amma kunoo argitan maappii kana gubbaatti Malacca Strait jedhanii fi kunoo Singaappoor Strait jedhan kana lafa dhiphoo jechuun bahara bishaan kun Indian Ocean achirraa Pacific Ocean immoo gama kaaniin bakka itti wal argu kana markabni karaa gabaabaa dur irra deemu
warra Hindii kana warra biyya Arabaa Middle East fi Arabiyaa kana bakka itti deemu asiin qaxxaamurreeti achirraa immoo dhufee gara warra Chaayinaa kana Philippines Kooriyaadhaa Jaappaanii ka deemu asirraan darba karaan gabaabaan kana ture bakka itti kanarra shiftaanee baay'ee nama dhibaa ture kanaaf as qubatanii markaba isaanii kunoo kan qixal shaayee fi qimamii garaagaraa deddeemsisu kana to'achuuf nagadoo fi jajjabeessuuf isii kana tolchanii bakka kanarratti egaa namni karaa amma Indian Ocean irraa fe'atee dhufe as buufatee warra kaaniif immoo waan ofii achirraa qoqqoddatanii deeman ni Chaayinaa fi Jaappaan irraa fides as buutee warri immoo karaa Hindii jiran kun warri Middle East Arabiyaa jijjiiran kun bakka irraa fudhatan turanii free trade turte jechuudha bakka sanarratti bakkuma namni shaqaxa ofii buufatu wadaba turte booda keessa immoo haalli addunyaa kun wayyaa dhufe center bakkuma amma hub teknooloojiin amma naggaadeen jechuudha biyyattiin sun akka warra naggaadeetti sa'aan isii tolaa waan tureef warri naggaadee London jiru jechuun stookee gurguran naasaan cufatanu amma warri New York banu jidduu karaa wayiin argamte sa'aan banaa wayii arfan takka kanaaf isaan bakka kanallee seenanii bakka nagadaa booda keessa offshore banking illee bakka itti gurguddate kanaaf biyya jechuun nama dhibaa namni biyya sana biyya kiyya jedhu hin turre hundinuu baqataadha rafiijii dhuftee waa dalagattee galuudhaaf achirra qubatte sanatu gaa booddee keessa Ingiliiziinis walitti qabdee biyya gochuuf tattaaffii goote kanaaf biyya lafa baqattoonni hojii bakkuma hojii jechuu booda keessa warshaalee garaagaraa multinational corporation illee itti affeeranii waatti bakka daddalagatan bakka itti waa susuphan taate. Amma ta'uutu ilmi namaa keessa jiraate wanni kun biyya keenya waan jedheef sanuma biyya jenna. Duuba gaa isiin kun maalirraa kaatee ka jedhu kana gaa dubbachuu waan gaariidha. Egaa xiqqoo'eeti wamaan qabdu waan amma namni biyya keenyaa qabeenya abbootii keenyaa jedhu waa tokko hin qabdu waan uumaadhaan warri qabu warra ollaa isiin irraa citte. Maaleeshiyaa kanaaf Indoneeshiyaan uumaadhaan waa hunda qaban qubsumni isaaniis akkuma naannoo keenyaati Ikwaatoritti dhiyaatanii jiraatu. Kanaaf qilleensi isaanii sanuma fakkaata isiin kun waa tokko hin qabdu. Gaafa amma Ingiliiz irraa bilisa bahanu paartii People's Action Party PAP jedhan isii ijaarratan egaa as egaa amma garaagarummaan dubbiin jabaan kan jiru Ingilizii mataasiiti lafa sana bakka buufataa gootee ijaartee fi turte eenyu tokko takkallee infrastructure illee siin dhiisteet hin jijjiira jabaasan keessa mana barnootaati English school jedhanii achirratti ijoollee warri naggaadee warri wayyaa ta'e gariin isaanii amantiyyuu jijjiirate akkuma warra Ingilizii jijjiiratu kun bakka itti barate. Dhiifama amma manni irraa ka'aa jira. Warri barate kun immoo deemanii Ingilizitti baay'een barataa turani Oxford, Cambridge, London School of Economics fi kana fakkaatetti gaa babbaratte warri achi baratte deebite kun gaa dubbii bilisummaa tuttuqu jalqabde kaan immoo Chinese school illee ka jedhu jira warri China warra ofii barsiisani. Egaa bara kana barrisaa bara xiqqoo sosso'in baay'een jiru wal dorgommiin Cold War jedhan gaafa sana Chaayinaanis kooministii taatetti USSRs achiin jirti Ameerikaanis Ingiliizirra aante abbaa humnaa haaraa kabaraati gaa. Kanaaf lolli amma warra Kooriyaa lamaan jidduu deddeeme Chaayinaa fi Raashiyaan bakka tokko turre Ameerikaa bakka kaan ta'anii lolli achi deddeemaa ture warri kooministii Chaayinaadhaan deeggaraman kun biyyatti amma Maaleeshiyaa jedhamu gaafa san Indoneeshiyaan eenyu Singaappoor kanallee isaa waliin bakka tokko turanii paartiin kooministiin hin jira eenyu keessatti Vietnam keessatti warri kooministiin kaabaaf kibba jidduu lolli jira. Egaa bara kana ijoolleen kun warri biyya Ingiliziitti babbarattee dhufte fi warri
kooministii ta'a wal ta'aniiti jaarmaya wayii ijaarratanii bilisummaan gaafa sana faashina ture. Warrattiin biyya alaa deemte kun baruma amma warri Afrikaa akka Nyerere kun akka Nkrumah akka eenyu Kenyaattaa kana faagaa Ingiliziitti warra wal gahee maal nu wayyaa akka jedhu gama mari'achuu jalqaban sana. Biyya naa deebi'an paartii ijaarratan kana garaagara warri Labour Party ijaarrate jira warri Communist Party ijaarrate jira jarattiin kun immoo People's Action Party warra leeftii waliin ta'anii ijaarratanii booddeen naa laalanu malee rakkisaatti tattaa'aa dhufe haa ta'uti warri Ingilizii jalqaba ofumaan of bulchaa jedhan akkuma Keeniyaa Ugaandaa maarree godhanii yeroo gabaabduu tokko isaan mataarra ta'anii ilaalan akkaataa isiin of bulchitu kana hin ta'amoo hin ta'u. Amma tokko gaafa of bulchaa turan sana gaafa filmaannis gaggeeffamaa ture sana keessatti warri PAP People's Action Party ni mootee biyya bulchuu jalqabde haa ta'uti hiriirri nagaa hojii dhaabuun warri kooministii akka malee dhibdeeni Ingiliziin laalanii warra Maaleeshiyaa waliin deebisanii federeeshiniidhaan ijaaruuf illee tattaaffii godhanii sunis waggaa lama tokko deddeemeen taane ogguu laalan gamma akkuma sila jedhe warri kooministii kun akka malee jajjabaataa waan turaniif ogguu laalanu jarattiin kun tokko uummanni si harka 175 ta'u warri Chaayinaati of birattis warra barsiisan qabanii xiqqoo sii qobaatti wobaasne irra yaada ka jedhu laallatan fakkaata achi kooministiis ofirraa deebisuuf. Kanaaf 1965tti bilisummaa bahan kennanii fi bilisummaa oggubaa warri paartii kun immoote People's Action Party oggumootu kaabinee nama 9 tokko filattee bulchiinsa jalqabde. San duras warruma Awurooppaa kanaan gaafa amma bulchiinsa ofiin of bulchuu Ingilizii jalatti qabaataa turan gargaarsa gaafatan maal nu wayya akkam taanaa biyya kana waa takka hin qabnu. Ummata toora miliyoona 2 kan taatu gaafa bilisummaa sana ka jiru maal kenninaa fi dalagaan hin jiru Ingilizii waraana si fudhattee ba'uu fi waan biyyattiin tiksan poolisiin qaban waraanan qaban xiqqoo tokko ka warri Maaleeshiyaa fa achi qabaataa ture malee waa takka hin qaban dhugaa harka qullaa takka biyya jedhanii qaban airlinesiin kan turtellee Singapore fi Maaleeshiyaan bakkuma takka qabani isii kana akkamiin deebisnee ijaarra ka jedhu gaaffiin yoo jabaannee waan kana ijaarra malee dhabamuuf deemna akkama taanuudha gaafa kana kan isaa warra UN nu gargaaraa jedhanii booda keessa UNDP akkuma warra PP kana gargaaruuf waa nama Minnesota fi Marree irraa nafiin itti qaxartee ergite sana jara kanaaf namoota wayyaa wayii erganii isaan keessa Dr. Albert Wensimes ka jedhamu nama warra Hoolaandaati. Egaa asirraa jalqaba seenaan isaanii inni jabaan warra kanatu walitti dhufee taa'ee karoorfatee maal taanaa harka qullaa jirra akkamiin biyya ummata kana hiyyummaa keessaa baasnee ofii keenya biyya ta'uu dandeenyaa ka jedhu marii walii godhanii murteeffatanii hojiirra bobba'an. Maal murteeffatan yoo jettan waan gurguddaa 3 murteeffatan tokko dinagdee guddisuu irraa dubbannasi inni lammaffaa rakkoo isaan racial problem jedhanii garuu rakkoo sabummaa hiikuu fi olaantummaa siyaasaa paartiin isaanii akka qabaatu gochuu ka jedhuga. Dinagdee sana jabeessuu fi waan isaan godhan baay'eedha hunda isaasirraa dubbachuun nama dhibaa haa ta'uti murtii isaan jajjabaa isaan godhan keessaa inni tokko jalqaba gaafa isaan yaadanii turani egaa zabana sana akka faashinaa ture import substitution jedhan ofuma waa hunda oomishne biyya ofii guddisna Afrikaanis maarreenis bilisummaa baate kun akkasii multinational corporation company warra faranjii kun isin imperialistiidha nu zarafuuf deemti kanaaf gariin ofirraa ari'aa kan gariin immoo nuttuun dhufinaa jedhee bara dhaabbataa ture kanaaf Dr. Wensimes gorsa isaaniif kenne jajjaboo keessaa tokko maal qabdanii jedhe isin akkuma warri Afrikaa jettu nama qullaa deemu kisaa olaaqin waan gootuun hin qabdu akka jedhan isin waan qabdanii warri alaa kun maal ofirraa dhoowwitan haa dhufanu affeeraa jedhan multinational corporation
fi foreign direct investment warri barankaa qabu dhufee biyya keessan irratti investaa godhu. Tokko jedha lammaffaa import substitution ka jedhu kanan qaapayinaa dhiisaa jedhan isini kaampaanii gurguddaa warshaalee gurguddaa manufacturing ijaaraati nama keessaniif hojii kan kennu argamsiisuu danda'u qabdan egaa sana kaampaanii gurguddaa ijaaruun immoo warra ala jiru isaan affeeruudha. Kabira warratti communities isin dhibaa jirtu kana dhabamsiisaa jedhani. Egaa jarri kunis dubbii kana naalaala nu deebi'anii waliin mari'atan akkamuyya. Waan namichi kun jedhu dhugaadha moo dhugaa miti. Egaa warrattiin People's Action Party ijaarrattee gaggeessaa turte namni 6-7 akka malee warra qaaruuxee jajjaboodha. Jajjaboo gun jedhu akkama biyya keenyatti yookaan wayyaa jedhanii namni collummaa xixiqqoo sana san taane seriously ummata xiqqoo dhiigaa cumaa qabu warra jajjaboodha. Uumaan illee warra jajjaboodha. Maal goona ga jedhu tokkoffaa dedicated ta'uu qabna. Lammaffaa wanni nu laallu hadhaaf osoo hin taane takka immoo boriftaan fagoo ta'uu qabu. Dhalootaaf waan faayidaa qabu. Kana hojjechuuf immoo populist warra amma miira namaa kakaastee dibbee dhooftu kana isaan waltajjii siyaasarraa dhabamsiisuun barbaachisaa ta'a. Nu keessas illee warri kun argamuun qabu. Kan biraa paartiidhuma keenya People's Action Party mass based amma uummata hunda walitti guurtee si gowwaaf si waa tokko quban qabne hundi lallabdee jennaan ofi gurre booda siin guyyaa guyyaadha waanuma harka dhahaniif qofa hojjechuutti deebina. Hin ta'u kanaaf paartii keenya elite ta'uu qabu warruma namoota keessaa qubaan lakkaa'aman hawaasa keessaa qulqulleessinee waa wayyaa qaban warra yaaduu danda'u warra fageessee ilaaluu danda'u warra qulqullummaan uummata isaa tajaajiluuf fedhii qabu qofaan guutamuu qaba. Nama lakkoofsaan illee xiqqoo ta'uu qabna ga jedhu murteessan. Kanaaf egaa akkamiin kana goona guu jedhan warri hogganarra jiran warri paarlaamaa seenan sun isaantu nama koree jidduu isaaniitiif ka ta'u fila. Filmaata sana immoo interview godhanii ilaalanii qoratanii maal jedhanii mari'ataniiti egaa nama xiqqaa akka himamu jalqaba irratti namni 600 hin caaltu turani isii sanatu warra paartii hogganu fila. Egaa akkuma warra namni gariin naa dubbatu jarattiin kun akkuma warra kaatolikii taate pooppii warri filu isaan jala immoo warra kaantu jira isaan isatu fila isaan deebi'anii pooppii filanii akkasiin murteessanii paartii jabaa ijaarratan ofii isaaniitis dedicated ta'an hatuun butuun predaatorii amma akkuma biyya keenyatti mul'atu sana namni hiree argate hundinuu waa zarafu kana ofirraa dhabamsiisuu qabna. Seerri kabajamuu qaba ka jedhugaa murteeffatanii laafaan turre jalarraa kaasanii hamma olitti waan kan hojiirra oolchuu. Egaa warra alaa ofitti affeeruudha maal gochuu qabna. Kanan naalaaluun tokko infrastructure qopheessuu qabna. Lammaffaa ummata dalagatu kana gatiin yookaan mindaan akka ole yeroo yeroon ka'ee warra kaampaanii kana hin sodaachisne maal goona san keessaa inni dura bakka inni jiraatu mana ijaaruudhaaf ka jedhu. Mana ijaaruudhaaf immoo kaampaanii achi booda waa hunda'u housing development boordii waa ijaarratan inni suni mana ijaarra hiyyeessaaf ganna dheeraadhaaf liiziitti kennee akkasiin mana ofii godhattu maallaquma rakasa mootummaatiin jechuudha. San cinaattis kaampaanii garaagaraa kan mootummaan kun ofii isaatii kan isaa ta'e sanallee dhaabbatanii naggaadee ta'uu ofii isaaniiti. Dinagdee immoo kana guddisuudhaa fi economic development board jedhanii inni kunis warri biyya alaatii waa ijaarratuuf waa dalagatuuf dhufu kuni korrentii barbaada bakka biraa, bishaan barbaada bakka biraa, lafa barbaada bakka biraa, laayisensii barbaada bakka biraa, dubbii baankiidhaaf bakka kaan asiifacha akka inni dhamaane bakka takkatti waan barbaadu hunda akka argatu sanallee tolchanii fi biyyattii xiqqoo sana keessaallee jalqaba sana laalanii bakka kaampaaniin waa hojjechuu danda'ullee tolchanii fi baankii ofii ijaarratanii development bank. Booda immoo
maallaqa isaanii kana akkam taana akka jedhu gaa eenyutu waan kana to'achuu danda'a. Abbaa arge Central Bank farankaa kana maxxansitee kasaara keessa akka nun galchine akkam taana jedhanii waliin marii godhanii murtiin duraa humna keenya waan qabnu hin jiraanna. Waan qabnu hin jiraanna qofa osoo hin taane kan qabnu kana hunqusan irratti walii galan jechuudha. Kanaaf bajjata isaaniitiin jiraataa turan kana qofa osoo hin taane bajjata isaanii irraa waa qusataa hambifataa turan waan hambifatan waan dalagatanii argatan kan immoo maal goona yeroo duraatiif riizarviin mogootee achi kaa'aa turte booda keessa immoo laalte isii kana homaatti nagadanne jedhan isii irraa bu'aa maan hin arganne Temasek kaampaanii wayii ijaarratanii inni kun tuma hojjetu booda itti tottolee jennaan kabiraa tokkollee Government of Singapore Investment Corporation ijaarratti isiin kun tokko biyya keessa inni dalagdu isiin kaan immoo biyya alaa keessatti invest gootee galii argamsiisuuf jalqabe. Egaa bara baraan babal'ataa dhufe. Board of Commission of Currency Singapore isa sanatu maallaqa to'ata. Baankiin isaanii Monetary Authority of Singapore inni akka Central Baankii isaaniiti. Isaafillee dirqamni isaa murtaa'aa. Mootummaadhuma gargaaruu hojii mootummaaf waan barbaachistu kennu malee farankaa maxxansuun hin jiru. Maal kabiraa kan isaan godhan maal wanti isaan hin goone maaltu jira? Urban Development Authority jalqaba irratti tolchanii Housing and Urban Development booda keessa immoo namni wayyaa hannaa dhufu middle class bakka isiin jiraattu isiif tolchuu lafa akka jiruun suuta suutaan bitanii kan mootummaa godhan. Laf biyyi siin xiqqaa waan taateef booda dinagdeen keenya naa guddataa dhufu abbaan argite dhuftee irratti eenyu akka hin goone speculative real estate speculation akka hin jiraanne karaan cufuu qabnu lafa dhuunfaa gochuudha. Suuta suutaan tuma bitanuu namni gariin rakkasaan fudhatan jedhani garuu naggaadeenuu nyaachuu barbaaddeeti malee waan rakkasaan hin fuune jedhani sanas godhanii egaa nama hunda hiyyummaa irraa baasuuf bal'inaan itti bobba'anii jechuu barbaadeetan. Warra kana deemee sadarkaa amma addunyaa keessa warra tujaara jedhamtu biyyattiin sun akka ta'aa turre godhe qalbeeffatoo kan qabdan tokko siyaasaa isaaniiti warra isaan hoogganaa turetti dhugumaan uummata kanaaf warra dedicated ta'e warra illee colleedha. Collee hogguun jedhu isaan ofii manii namni baay'een ragaa kan itti ta'e muummee ministeera prime minister isaanii kan jalqabaa kan ture xiqqaatu waggaa 30 isaan hoogganaa kan ture Liikwaan yuu jedhan sun akka malee nama colleedha. Nama fageessee yaadu gad fageessee dheeressee beyond horizon akkam ta'uu dandeenya ka jedhu long term yaaduu ka danda'u isaa olii warri turan illee jajjaboo nama tutture keessa Dr. Gooka jedhan booda keessa immoo eenyu foreign minister isaanii ta'ee kan hojjete warra Taamil tokko raajisuun illeen maal egaa jirri kun biyyattii kan akkamii waliin qabna yeroo sana garaagarummaa warra Chaayinaa fi warra amma Maalayaa warratti biyyaa jidduu hin tutture kan isaan dhaalan inni kun akka uummata keenya hin jeeqne nuyi biyya sablammii hedduuti sabdaneessaa hamma jedhan sana amantiin musliimni jira kiristaanni jira hinduun jira taa'oon jirti kan hunda waliin qabne akkamiin jiraan nannaa jedhanu tokko afaan hundinuu afaan hojii kan mootummaa akka ta'u godhani sana gubbaatti ingilizii afaan ingilizii akka jabeeffatan godhan lammaffaa nuhi ollaan keenya gaafa sana singa eenyuun Indoneeshiyaanis Maaleeshiyaan dhidhibaa turte kanaaf ollaan qabnu ammoo of dirqisiisne addunyaa qaama addunyaa of gochuu qabna ka jedhu kanas murteeffatanii dhibee gaafa sana ture keessumaa lollee warra Chaayinaa warra Raashiyaa warra Ameerikaa deddeemaa ture kana akkam taana pragmatistaan Chaayinaas Jaapaanis Maarris nuhi ittiin buunu suutuma jennee jara kana hundaan waliin nagaan jiraachuu ka jedhu murteeffatanii Indoneeshiyaanis Maaleeshiyaanis dubbii isaanirraa qabdi kanaaf isaan kana lamaan illee ituun aarsiin ituutti walittiin bu'in zarraaf osoo hin jedhin suutuma suutaan isaan gowwoomsaa suutuma suutaan malaan qabaa waan isaan jibban keessatuun seeniin jechuudha.
fakkeenyaaf Israa'el jara kanaa waliin hariiroo ijaarrachuu barbaaddee turte ammoo suuta jedhanii mee dura waa warri Indoneeshiyaa godhan waa warri Maaleeshiyaa godhan kana laalla malee hin goonu jedhan kanaaf waraana ofiillee leenjifachuuf gaafa barbaadan warra Israa'el gaafatanii nama naasiin kennitu warra Israa'el hin jennuun warri kun warra Meeksikooti jennee finna jedhanii galfatan mala kanaan deemuu ganna dheeraaf karoorfachuu integrity kan butuu aangoo maalummaa sanaan tokkollee irraa hin mul'anne ganna dheeraa hamma toora waggaa 60 gahuuf deema waan xiqqoodha karraa himatame mootummoota isaanii irraa manni abdii irratti horate seeraan bulanii beekee ka durseetti gaafatamummaa seeraatiin gaafa isaan ta'uu isaanii arge kanaaf namni jala deemuu itti amanuu itti abdatu dhugaa ta'e mana ijaaranii fi hojii kennanii nagaa buusanii fi kana gaa waan baay'ee godhanii yoo akka Singapore ta'uu barbaadan seenaa tokko kabira kan irraan fedhe amma gaafama bilisummaa baanii naggada jalqaban sana poortii sana free port godhanii multinational corporation illee affeeranii multinational corporation dhufee qaraxaa fi gibira irraa xiqqeessanii warra fidee biyya isaaniitti headquarter ofii ijaarrate isaaniif qaraxni akka malee headquarter kanas immoo bakka lamatti regional and international headquarter warra fiddatan jedhan qaraxni keessan dhibbarraa 5 fa hamma 10tti gaafa siga qaraxni 17 moo maal ture gad qabanii fi jajjabeessanii barnoota akka malee akka ijoolleen isaanii barattu barnoonni sun competitive biyya sana akka isaan ilaalan akkuma kaampaanii bulchuudha kana meritocracy namni dandeettiif beekumsa isaatiin jiraachuu qabarratti murteeffatan wanti biraan jiru ati taameelee ati Chinese ati maarreedhaan jennu dandeetti tattaaffii murannoo waa hunda caalaa jedha Lee Kuan Yew naa himu ani academic eenyu criteria ko ulaagaa isa jabaa miti jedhe namni sun integrity qaba takka long term yaaduu danda'a sadi analytical officeati yaaduu nama critically analytically analyze gochuu waa hunda xiinxaluu sama siyaasaadhaan xiinxaluu jedhan salatoon taane factory garaagaraa scenario adda addaa tolchee waa laaluu irra danda'uun kun akka mootummaa keessa seenan goone jedhan sanaan egaa guddina arganne jedhee hima akka isaanii egaa ta'uu yoo barbaadan sana gochuudha barri sin kenneefi lolamma Vietnam sun gaafa gaggeeffamaa ture warri Ameerikaa eenyu isaanii buufata isaanii itti gargaaramuu jalqabanii sana qofa osoo hin taane waraana isaaniitiif waan barbaachisu illee Singapore irraa ol ergu sunis warra Singaporeef gargaarsa godhee fi Singapore innaa isin biyya ofii bilisummaa baatee wadabas immoo warra addunyaadhaa fi hub center bakka irraa distribute godhannaa gootu akka hiree ta'e Ameerikaa keessatti immoo eenyu container kana standardized ta'ee yeroodhuma sana sunis gabaan baay'een akka dhufu gargaareeni lolli warra communistii warra capitalist jidduu deemaa turellee akka malee gargaareeni kottaa nu biratti dalagadhaa jennaan jirattiin kun communistii duras jirattiin kun warra sheekootii duras nuuf dhaabbatte kanaaf gargaaruun illee hin jijjira Dr. Wensin Mees bakka hedduutti biiroo hedduu akka isaanii banamu fakkeenyaaf amma gaafa isaan offshore banking jalqaban keessaa Asian dollar market naasan jalqabanu warra baankii Ameerikaa inni beeku hoogganoota Ingiliis turan sanaan mee kottaa laalaa asitti damee keessan banadhaa jedhee isaan banannaan booda immoo kaampaanota amma gaazii kana kottaat refinery asii banadhaa namuga adii laalee adiitti hin bu'inaa jedhe ga'onni dura seenaa isaanii isa durii Ingiliiz isin butte kanallee karaa maqaa isaaniitiin jiru siidaa isaanii as dhaabbatullee haa ta'u jedhe uumaa kana laaltee dhufti faranjiin jarri kun jaruma keenya hin tuqne wayyaadha jettee isin dhufti warri ollaatti bubbee gogsu jira
isin immoo kottaa jedhaa waamaa jedhee yaa'iin goone lolan seennee zarraaf hin jenne abaluun leenca ambassaadha ka jedhu aadaa isaanii keessa baay'een jiru. Maaskootiin isaanii leencaa fi qurxummii wayitis waan biraati. Aadaan isaanii aadaa hojii ta'e aadaan isaanii aadaa amanummaadhaan bobba'anii galuu ta'e namni martinuu wanti kun biyya keenya ka jettu sana fudhatee irratti bobba'ee egaa barri isin kennee fi walakkoota 1960 sana keessatti jeequmsa addunyaan isaan immoo moggaa sana deemanii suuta jedhanii maalum pilee godhanii isaaniif akka ta'u godhan. So egaa qubsumni isaan gargaaree barri isaan gargaaree hogganoonni isaanii namoota dhugumaan sammuu qaban yaaduu danda'an fageessanii karoorfachuu danda'an beyond horizon warra ta'e warra predator hin taane aangoo sababeeffatanii uummata zarafuuf of tujaara gochuuf warra bobba'u hin taane suutuma suutaan aangoo walii gadhiisaa dhaloota dhufu qopheessanii amma dheengadda dhiyoodhuma kana baatii lamaan dura dhaloonni arfaffaan aangootti kan dhufe warri san dura turanis biyyuma ofii keessatti amma prime minister inni dura toora 2015 fakkaata kan boqate sirnaan gaggeessanii isa boodas ka dhufe aangoorra ture isuma jala kan ture innis immoo ilma liikwaan luukanaaf immoo dabarse innis yeroo isaa laallatee ammoo ka arfaffaa kana kennee biyya nagaa ijaarratanii hir'inaan qabanii jechuu miti. Kuman jedhe biyya artifishaali dukkaadha mooliidha moolii namuu ruumii xixiqqaa tolche kottaa irra dalagadhaa nuyi qaraxa qofa nuu kaffalaa bakka jedhe fakkaatti kaampaanii garaagaraa achi waajjira qabaa achitti waa oomishanii sadarkaan illee ol guddisanii bara isaan jalqaban san fakkeenyaaf kaampaaniin Jaapaanii fi Ameerikaa suni humna rakkasaa waan barbaadaa turaniif electronics warra hojjetaa ture isaanii kaampaanii fi offshore geessuu isaanii barbaadaa turan kana jarri kun moqottaa nuti hin jirre jedhanii akka amma Texas Instrument dafee isaan bira dhaqee barri sun isin gargaareeni booda keessa isaan manufacturing irraa gara teknoolojii wajjin wal guddataa engineering keemikaala kana produce gochuu hadha immoo teknoolojii kanaan of guddisuu bira ga'an egaa kamalee kompetitiif namni wal dorgommiidha jiraachuu biyya sanarraa mana barnootarraa kaasiiti bakka hunda lubbuuf fiiguudha. Kun rakkoo mataasaas itti fiduu hin oolle addunyaa keessa jiraachuudhaaf warra akka malee dandeettii qabaniin gargaaramuun barbaachisa. Warra akka malee dandeettii qaban immoo biyya sana keessaa dhabuun biyya biraarra nama waammachuun amma namni biyya sana jiraatu toora miliyoona 6 gaheera xiqqaatu walakkaansaa hojiidhaaf nama dhufe sunis egaa xiqqoo warra biyyaa keessa gugummii uumuu hin oolle haalli addunyaa jaatamoota keessa uumame sun akka isaan biyya ta'an gargaareen amma immoo haalli addunyaa jijjiiramaa jira warri Ameerikaa fi warri Awurooppaa Chaayinaadhaan wal gaarrifataa jiranii akkam ta'uuf deemtiin beeknu ofii humna waraanaa jajjabaa ijaarratteetti ammoo lafa xiqqaa waan taateef bakkuma illee training itti gootuun qabdu xayyaara jajjabaa Ameerikaan tolchite bittee achuma Ameerikaatti kaampii garaagaraa ijaarrattee achitti training goote kaaf immoo Taayiwaan kana biratti tattaaffii gooti ka ofii xiqqoodha humna eenyu maal isiin kan bishaanii kan akka malee ijaarratteetti xayyaaraan of jabeessiteetti nutti hin buutanuu kana jira garuu yoo lolli dhufe garam goruuf deemti. Chaayinaadhaan akka malee ganna dheeraaf akka jabaatti wal ijaaranii warri jijjiirama Chaayinaa keessatti fidee jira kanarraa waa hedduu baratanii yuunivarsiitii ofii keessatti illee koorsii garaagaraa qopheessuudhaan warra hogganoota Chaayinaa ganna dheeraadhaaf leenjisaa turte Dr. Go gorsaa mootummaa ta'e illee achitti hojjetaa ture. So firummaan isaanii akka malee jabaadha. Isaanii waliin Ameerikaa waliinis firummaa jabaa qaban yoo jijjiiramne amma deddeemaa jiru hammeenya ta'e akkuma waggaa 60 ture haalli addunyaa isaan fayyade inni ammaa kun immoo isaan miidhuuf deemamu akkam ta'anii hin beeknu garuu afaanuma gabaabaatiin bifa kanaan guddachuu dandeesse egaa
Itoophiyaan hadda 2024 keessa jirtu kun uummata miliyoona 120 Afrikaa qabdu sabaaf sablammii baay'ee walittuu qabdee deemuu dadhabde warra ooyiruu qamadii xiqqoo tokko laaluudhaan namni 300 akka gaana saree hojii hiikee wal jala yaa'u makiinaa meeqa dhaabee security meeqa kan hundannaatti dabaltanu footoodhuma ka'uudhaaf walirra dhaabbatu miila muka takka dhaabuudhaaf boolloo tokkitti namni 20 marsee qubatti qabee footoo ka'u kun gara guddinaan deemu wandeema. Isinii fanniisa kanuma jechuu barbaadeet Singaappoor egaa gabaabuma bal'inaan ofii keessan ilaaluu dandeessani maddi kana haala addunyaa gargaareen hiree gaarii qabaataa turanii Dr. Winsimias fi UN'n illee akka malee gargaarteen ijoolleen isaanii jajjabaa turte murattoo turte hadhallee wanni isaan himatan yoo jiraatan yoo jiraachuudhaaf achi fageessine ilaaluun karoorfachuun dirqama wal dhageessuu walirraa yaada fudhachuun ofiillee yaaduun barbaachisaadha. Uummanni illee uummata baqataa waan ta'eef survive gochuudhaaf uummata hojjetu waan jijjiiramu waan haaraa arge sana fudhatee jala fiiguu danda'a ture. Ammoo hamma dhaloota arfaffaarra gahaniiru wanni kaleessaa hiyyummaan kaleessaa bakkirraa ka'an sun irraanfatamuu danda'a. Gara siin deemtu hin beeknu. Egaa Itoophiyaan akka Singaappoor guddachuu dandeessi moo hin dandeessu deebii isiniif anniisa. Kiyya kanumaan dhumatti qophii biraatiin ammoo liddeebinutti nagaan naa jiraadhaa.